shaniitiif 26 sana qopheessan guyyaa koomii lama. Wantoota nu jalatti akka ta'e sanitti qopheessu alaaqaatu mul'aa adda. Akka dhaabii isaanii jedhetti gammaallee mana murtiitti hin dhiyaanne eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaan abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee jara kan qubiin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedha. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo hidhamu bulchoota tanaa qubiin qabuu jedha. Saayidaamtootu nu erge. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hooggansi sadarkaa garaagaraarra jiran erga jalaa hidhamanii torban 2 darbuu kan ibse yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru. Miseensonni qaama hoogganaa ta'anii qondaalonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shibbuu Galata. Hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtiittis hin dhiyaanne hagamma. Namoonni hidhamanii himatni warra jiraatee mana murtiitti dhiyaatanii mirgi isaanii eegame akkasittiin akka mana murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu badii hin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu akka nuuf godhu gaafanna jecha. Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jedhan. Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii hidhamuu quba qabu waan areera isaaniis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa gaafachuu malee filmaata biraan qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna Komii addi bilisummaa Oromoo hooggansi olaanoof hooggansi sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaati. Komii addi bilisummaa Oromoo kaase irratti deebii nu kennaniiru. Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu hojii dabili ta'e hojjetu tirippil hojii ta'e hojjetu gama tokko wayyaanee wajjin gama tokkoon shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatamin bira dabree jira. Maaliif badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan itti aanus badii keessa gallaan akka itti deemu hubachuunis barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo hooggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hoogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsan hin jiru. Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee abbaa alangaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiru raawwachiiftu isaaniitis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti taasisan. Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaada nu kennaniiru. Karaa ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin wal qabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 7,126 ta'an bakkeewwan garaagaraatti to'annaa jala oolaniiru. Sanarraa kan hafee kan paartiin adda bilisummaa Oromoo kophaatti nama hidhaman geggeessitoonni jedhu waan addatti baasee hin beeku garuu waliigala
namoonni lakkoofsa nama kaase kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu bakka to'ataman hundumattuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti dhiyeessaa jiruu fi mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasni ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eessatti hidhamanii yoo miidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaase kanatu to'annaa jala oolanii seeraanis hordofamaa jiru. Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu hooggantoota kanneenii maqaadhaan ibsee adda bilisummaa Oromoo gaafate. Obbo Mikaa'el Booran, Obbo Kennisaa Ayyaanaa, Aadde Caaltuu Taakkalee, Obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shugguxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaatti daarektereetiin daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaas gaafanneerra. Koomishinii poolisii federaalaatti itti aanaan koomishineraa koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Viiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabbii mirga namaatiif falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beeknee fi warra eessatti akka hidhaman illee hin beekne diidesseetiin uummatatti immoo itti gaafatam qaba. Abtaamu Siyyimutti dhiyoo tana qorataa Amnesty International Fissaa Teklee tan irratti waggaa gaafate jaalannetti hiikee hojjete. Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Fissaa Teklee akka jedhanitti ajjechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Dirreedawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhatee qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan. Ibsi kun amma ba'eetti lakkoofsi isaanii 5,000 ture. Amma garuu dabalee 7,000 ga'uu isaa odeeffannoon nu ga'aa jira. Obbo Fissaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaaf Iskindir Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessaa obbo Fissaan ennaa ibsan. ፍርድ ቤት ያለመቅረብ ጉዳይ አላት ቤተሰቦቻቸው irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamiin jiru kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin danda'in jiru nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye. Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafaa jiraachuu obbo Fissahaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jira jedhan. Hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiru kan jedhan obbo Fissahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan. Hoogganoota ABO keessaa Dr. Shugguut Galataa, Kennisaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka hidhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira. Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabajsiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baase isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walabaa jedhamee kan gaafataman Fissaa Teklee deebii kennaniin.
የተሰጡት ኮሜንቶች ጠቅለል ያሉ ናቸው። ማለት ሪፖርቱ እንግዲህ እንዳያችሁት yaadi kennan hundumaa walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaa'an hin turre. Gabaasaan nuti baasne immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluu irratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee walitti qabamee ka dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha. Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Komee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan. የታጠቁት ወገኖች የሰብአዊ መብት ግዴታ የለባቸው። gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakka ittisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuuniif dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaa hin jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a. Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu Amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiinsaas kun akka yakkaatti ilaalamee seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaadasaa akkasitti akka sirreessuu jedhan yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'uu jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'uu kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufees. Shaashimannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177tu ajjeesame isa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannaa ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra. Qorannaan gaggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiinsaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyutu eenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneerra. Garuu kan yeroo fudhatu ta'aa jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fisahaa Taklee ibsa BOF kennan xumuraniiru. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaa Suudaan Kaartuum jiraatan waraanee biyyi suni waan jarii hojiin hojjetu. Keessumattuu biyyi torbaan lamaasitti bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jari jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran. Qoonsila Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin argannee jedhu galma daawwateetti nu erge. Sudaan jiraatan yoo dubbatan torbee sadiyaas humnoonni nageenyaa Sudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha. Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguu dhaabaa jedhamee nam tokko namni dubbate hin jiru beeksifnis wanti bahe hin jiru lammiin kaminuu waraqaa mataa danda'e bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Gadda sa'a ganama keessaa sa'aatii 3 irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha. Dhalataa Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu muruurii yookaan immoo tiraafikii miti kan dhaabsisu uffata orongaarii yookaan immoo bifa baala qoccoo fakkaatu uffataniitii meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shofeeridhaa wajjin fuudhanii waajjira poolisii geessu turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a 3tti eegalanii hamma galgala sa'aatii 10tti qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkootitti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaaf Kaartuum, Haji Yuusufiin, Baarii Mattalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadiroo, Jireetiin kan jedhamu kana jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaadha. Erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhanii ijoollee abbaa baajaajiitiin. Eessa dhannaa jedhaniin ijoolleen. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eef waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin.
Julaayii guyyaa 20 bara 2020 waraqaa ittiin baajaajii bitatan geessanii dhaqan ijoolleen. Erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'aa galaa jedhanii. Haadda moora kamiyyuu nan argatan ijoollee. Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofaarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jirame? Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata. Wantichi iccitii jabaa qaba. Duula qindaa kan gaggeeffamaa jirudha beektaa. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduutu as keessa jira. Hundinuu baajaajii qaba, makiinaa qaba, dalagaa gaggaarii hojjetaa namni tuqaa jiru hin jiru. Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa eeyyama jireenyaa warri qabanis kan eeyyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenyi isaanii humnoota nageenyaa kanaan kaartuum bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata. Naannoo waajjira poolisii magaalaa kaartuum keessa jiraatan bakka baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabaa jiran. Daa'ir dhalataa Oromoo kaartuum ganna 14 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kan qabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha. Naannoo lama jira. Tokko kaartuum kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo as Arkawiitiin kana keessa kan jiru Xaayifiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra Ortodoksii hedduu keessa jira. Hamma kana lammiileen Itoophiyaa tajaajila akka qaban hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Ilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha. Xaayir Abbaa Milkii kaartuum keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kenneen jiraataa ture jedha. Dilbata darbe kana humni nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajiin ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate. Naannoo sadii kan jedhamtu lolan harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne achumaan meeshaa fuudhanii achumaan na rukutanii waan hin beekamu na fuudhanii deeman. Achumaan hoosii keessa na dhaabsisanii gaafa isinii bilbilamtu amma karra manaa galan jedhanii achumaan gara manaa galle rukutanii rukutuudha. Eeyyaman qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isinitti himan jira? Waan nuti himame waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii kan uummata bakka kana bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii malee hin jiru. Sanaaf immoo akka waliigalaatti binnee maqaa galchinee jirra. Namoota rakshaan walii qabataman kana abbuma argee biratti akka inni hin bannee fi iyyannoo finnee galchinee jirra. Yoo hordofuu dhabaatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qabaan. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan tarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gara imbaasii Itoophiyaatti iyyannee deebii eegaa jirraa jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas konsilaa Itoophiyaa kaartuum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. የአምዱርማን አካባቢ ማሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን 3 ሳምንት በፊት እንደዚህ ወታደሮች ባጃጆቻችን ተይዘውብናል ብሎ አመልክተው ነበር። ከዚህ ዶቦ ሚካኤል torbe sadiin dura kaartuum naannoo omdurmaan kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa baajaajiiwwan qabnu nu harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun. Garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Sudaaniin waan raawwatamee fi karaa qondaaltota nageenyaa imbaasii akka furamuuf yaalii taasisaa turre. Qondaaltota nageenyaa imbaasiif ni lakkifnaa jedhu. Warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama waliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu. Warri baajaajii Itoophiyaanotaa qabe kun. Kana furuuf egaa amma xalayaa komii gara waajjira hajaalaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. በተለይ የኢትዮጵያውያኑ ተለይቶ እንዲያዝ የተደረገበት ምክንያት እኛ ያልተረዳነው እና መነጋገር የሚገባን መስሎ ስለታየ እሱን ለመነጋገር እንድንችል ነው። Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu eeranii konsilaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenyi lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafataa jedhan. Kanaan duras Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan dhibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan hidhaatti darbitee turte yoo ta'u, qondaalli konsilaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Xoobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii marii taasisaniini lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri haala sidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatii fi hidhaa waan irratti dabarseef hidhaa eegsisuu hin dandeenye jechuunis dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobi. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatiif nama warra waliin hidhame murtiitiin dhufan nam 30 ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu miti jechuun dubbatan fuula itti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo keessa jirri jedhanillee waan hedduu himatan.
dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii Tsaayidaamtootu nu erge. Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee borumtii isaa waxabajjii 23 bara 2012tti sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhaga'ame ture. Sababa reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een walqabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abukaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ittaanutti ibsaniiru. Obbo Jawaar galmee tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran yakka furidha. Uffanni reefa Hacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaan reeffa sana gurtanii fidanii galma PP kan damee Oromiyaa seensistanii jeequmsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu. Inni sadaffaan sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira PP sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhe ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dubbanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira PP otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Baqqalee bilbilaan koomaandarii balbala eegsisan sana qunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii seenne sana booda Baqqaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu waliigallee erga nu biraa baheen booda otuma dhaabbannee eegnuu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaa fi snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha. Obbo Tuulii Baayisaa fi Dooktar Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajilaa akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dooktar Tokkummaan ibsaniiru. Baqqalaa Garbaa kaleessa nama yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afurii shakkamuusaa mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan godhe maali achitti argamuusaadha alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii dalangaa immoo amma yoona qorannaa taasiseen mana isaanii sakatta'eera bilbila isaanii sakatta'aa jirra ergaa isaan dabarsan akkamitti akka dabarsanis qorachaa jirra warreen kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhu dhiyeessan. Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qaba jechuun mana murtiif dhiyeessuu isaanis obbo Tuuliin dubbataniiru. Akka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko maal akka ta'e adda baheeti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaatiin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kan kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokkoon adda baasaati dhiyeessaa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jedhu adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii kan jiranii. Fakkeenyaaf si kaasa gaazexeessaan Keeniyaa tokko namni Yaasiin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Soostenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbiseen jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Baqqalee irratti dhiyaate tokko. Namni kun nama biyya kanaa miti. Sabaaf sablammii akkitti walitti buusuus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoon isaa galmi isaas hin beekamu jechuudha. Akkan ammoo mana murtiitti
abukaatonni galmee hundumarratti jabeessanii mormaatti jiru. Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti daarekteeriitiin daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ceebuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru. Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ufne qorannoo irra jirra. Himannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman san immoo ibsaa irra mana murtiitis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisiin hagamma wanta hojjete wanta nuufu addaan baasnee tokkoon ibsinees gaafannee mana murtiis kana bareet beellama nu kennaa jira. Kanaafuu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baasa himannaa hin qopheessina ammaaf wanta ittiin shakkaman san walumarratti kaasnee qorannoo gaggeessaa irraa amma yaasika jettan sun gaazexeessaa kan jedhu sunu gaazii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii IT ta'uu isaa nu ibsee erga mana hidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura IT akka ture ITdhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaa ture kana beeknas nu dura erga hidhamee booddeedha kan dhufe gaheen isaa maaliin kan jirus yeroo qabamu ekspertii IT ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna. Qorannootu addaan baase jechuudha. Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru. Waa'ee qabiinsaa irratti komii dhiyeessanii turani obbo Hamzaanis obbo Jawaaris eegdoon obbo Jawaaris komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turani. Mana isaanii ganama sa'aatii 12tti fayyadamnee galgala sa'aatii 12tti fayyadamnaa kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaatota wajjin akkaataan itti wal quunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisuu gaafa barbaadan hin argisiisanii kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaalumatti kun soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii hidhamtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuusaas poolisiin beellamattaa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira. Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtootaa irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akkas jechuun deebisaniiru. Seefuuf injirtiitu jira koovidii waliin wal qabatee sanirratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti hidhamanii akkamitti maatii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatuu argatan kan jedhu san sirriidhaan taa'ee jira. Abukaatuu argachuun mirga isaaniiti seerri inni dirqamsiisa. Koovidii kaniin wal qabatee mirga kana dhiibuu waan hin dandeenye haata'u waliin wal argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana nu kaasanii poolisiin akka kana sirreessuu irra jiru timnee wal argisiisnee jira. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha. Akkuma fe'anii namni hunduu isaan gaafatuu hin danda'u koovidii kanaan wal qabate. Kun isaaniif adda wanta ta'e wanta ta'in shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessummeessaa jira. Kanaafuu wanni addaa isaan irratti hojjetamee jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanni isaan nyaatan maatii irraa akka dhufuuf goonee jira. Jira akka seeraatitti yeroo amma itti argamnu kana wanni nyaataa hoo maatii irraa dhufu wanta tuquutu jira. Koovidiin nama dhiba. Kunin rakkisa. Maal goonee qabeenya isaanoo qabaman mana addaatti akka ta'an godhamee hidhamtoota kaawwan wajjin akka waliin arginu goonee wanni isaan nyaatan alaa akka galu ta'ee jira. Kanaafuu qabiinsa irratti rakkoon tokkos hin jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012tti kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 21 bara 2012tti beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan durbii isaanii Saamu'eel mana hidhaatii gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuu jirtan. VOA Afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Sirba Liibirraa kanaan Afaan Oromoo faarsen. Taarrataan nagaan nu bula. Ansiroo alaa keetiin sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Boroo walti dachaan.